namni mi'aa ilmoo beeku ni beeka. Namni hin beekne garuu tapha se'uu danda'a. Kanaafuu safaatan bakka tana hin jirtu. Ilmoon ilmooma. Kakanaatis. Haadha manaasaa ergee ati soddaadha. Hedduullee nama amansiiftan. Hedduullee isinitti amananii isinitti of kennuunillee hin barbaachisu. Asumaanis jawaadeen baana. Jara kanatti of kennuunillee isin barbaachisu. Siistama faana balleeffannaanis ni jira. Biyya ilmi namaa kun nama fakkaatee nama sheenuunis ni jira. Nama fakkaatee icciitii namaa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hordoftoota fi daawwattoota chaanaala Adam Biyyee Sabaa akkam nagaa qabdu jirtu baga jiraatanis nin jechaati. Deebinee dhufnee jirra gaa maaliin dhuftee jechuun keessa hin oolu. Hundi keessanuu warreen idila addunaarra jirtan hundi keessanuu baga nagaan nu eegdanii walitti deebinee jirra gaa. Kun irratti argaman keessummoonni keenya hagala ta'uu maammee dhiifama illee jeetiin jira akkuma isin agartanii uummata akka abbaan dhimmaa isaa miti. Ammoo haadha dhimmaati haadha ilmaaniiti. Bileetii isaa eessuma ilmaa baasuudhaan dhufe anis abbaan waan hin barbaadu sana dhimminaa miti abbaan dhimma qaba jee miree abbaan yakka qaba jee miree saniifuu abbaan ilmaanii abbaan ilmoo san abbaan yakka saarraa nama kanarraa abbaa bakka bu'uu hin dandeenye miree ilmoo nama kan jiru waa takka sarkaan qabu. Anis ilmooti na bakka ilmootu yoonii fi harree itti kanneen ilmootu waa taate ilmooti yesii waan irraa itti godhee naan jechuuf deema abdii ilmootana isatti illee hannuu hin danda'u anis. Akkasii gartee ilmoota yoo isin kanne ilmoota jawaadee waan irraa itti godhee ilmoolee yookaan isin kannu fayyummaa qulqulloomina isii maranii ilaalaniiti mootummaan sumattuu waa atu barbaata kan hin beeku jiru jirta sumaa waan fadhisu godhan daawwarbaa munaaf inni ilmaan masonoo qaama seerratti nagiyaa fayyaa qabeenya isiidhaa gartee miti seerarratti nagayetti isin kan yoo ammaa sumaatu ilmoon kun kana jee isin kanne ilmoon Ija tabaatee sadiifi karaan keelan dhokto ilmaan labeenni fudhatta. Murteetii jedhu. Murteetii. Faraafeeti. Faraan anakka. Isheen seeraan deemtu. Hareetu ilmooti ijaa. Seeraan deeggartee loon taasifamaa meetiin qaamfatu. seeraan Seeraan deeggartee maan harka fudhani. Haalii walitti deebinee jechuun keessa hin oolu. Wanti walitti deebineen waa takka lama agartee waan biraa osoo hin taane waan obboleessa keenya jawaadeetii fi obboleettii teenya furmaateedha. Agartee rakkoo fi bal'oo isaan agartee yeroo dheeraa karaa dheeraa dhufan kanarratti agartee waan isii mudate hundaa'u quba qabnas quba qabdanis jechuu kiyya. Agartee yeroo tokko agartee rakkoo gaafa isiirra geessanillee hundaa'u agartee ofii akka nama tokkootti hordoffiirra siniman jira. Garuu viidiyoo irraa waraabne isaan cinaan dhaabbanne haala tokkotti agartee haala biizii ta'uutiin isaan irraa xiqqoo takka fagoon ture. Haa ta'u baga san hundarras nagaan dabartee jennee ni jirra. Ammoo agartee lamata deebihee siistama agartee haadha manaa isaatii fi gurbaan kun jechuudha. Ka agartee rakkoo irraan ga'e kun haadha manaa isaatii fi soddaa isaatiidha erguudhaan agartee akka nama ijoollee fuudhuu fakkaataniitiin agartee soddaadha jaartii isaati. Agartee innillee jiraachuu baatu agartee isaanii wajjin dhufuu baatu haala amma haasaan kanarratti jawaadeedhaaf akka nama tokkootti jawaadee furmaateedha. Sirriidha jirtanii ofirratti agartanii jirtan haaluma kanaan itti kufuudhaan isin jajjabeessuu barbaadeeti waan biraa osoo hin taane haaluma kanaan itti kufa. Maaliif yoo jettan akka amma baantu kana jawaade ilmootan ta'e yoo itti kennita taate borus dubbii sumarratti as gargashuudhaaf deema. Maaliif ilmooti waa itti godhee ilmooti akkana godhee siin jedhee sababa sirra guuruudhaaf dubbii sirra maruudhaaf deema malee namtichi kun dhugaa karaa nagaatii fi sagartee bakki inni jirus hin beekamne nama karaa nagaatiin as deebi'us hin fakkaatu. Garuu yoo deebi'es san walumaan garra fuulduratti jechuudha. Haa ta'u malee immoo ilmoo itti sin kenninati. Akkuma akkanatti viidiyoo xumurte kana irra sii qabuu barbaadeeti waan biraa tokko si qeequllee hin barbaanne akka nama tokkootti irrumatti sii qabaaf hin barbaadeeti. Maammee fi obboleettii maammeedha haadhi manaa gurbaa jechuudha. Agartee uummata fakkaattanii yoo kan agartee siistamaa dhuftanis yoo taate haalli kanaa bareedaa miti. Yoommoo akkuma baantan kan agartee gumaan mucayyoo furmaateetii fi jawaadeedha kan gumaan agartee ilmoon isaanii dhiigni ilmoo isaanii lafatti hin badduu
kunis garaa nama nyaataa jettanii dhugumatti quuqama yoo qabaataniif taate hedduu bareedaadha. Namni walii quuqamuu fi walii yaaduun humaa rakkoo hin qabu. Bareedaadha jennee yaadna. Bareedaadha sitti jajjabaadha. Garuu immoo haadha manaasaa ergee ati soddaadha. Hedduullee nama amansiiftan. Hedduullee isinitti amananii isinitti of kennuun illee hin barbaachisu. Asumaanis jawaadeen baana. Jara kanatti of kennuun illee hin barbaachisu. Siistama faana balleeffannaanis ni jira. Biyya ilmi namaa kun nama fakkaatee nama sheenuunis ni jira. Nama fakkaatee icciitii namaa guuruunis ni jira waan ta'eef. Kanaafuu isin fakkeeffannaa yoo taate isinirra dhaqqabamee jira. Ofirraa gabaabbadha. Yoo immoo gartee dhuguma taate dhugaan silaa wanis hin daangessu hin jiru. Garuu fakkeeffannaadhaaf yoo ka dhuftan taate isiniif hin milkoofne isiniif. Bakka abdiiti abdii eega dhabdee jaartii isaa qabdee fiddee baga fiddee ilmoon baaftuus hin jirtu abdii guyyaa akkana jawaadii abdii kana jettee hoggaan akkatti harkaan qabadee abdii gartee akka harkaa irra kaadhee ilaalee gartee miti hoggaasanii ijoollee hodhoo hojii obbolee ta'e kan isii wata qarraa waan qabu yoo jirtee miree akka yoo jirtee miree waan qabda ilmoo ta'e illee hin gartu hin taane waliin galla hammaa kana wal simidhe wal situ wal chaasinjee Injenne yo mami wala tiara dama kati. Aran qabdu anin bar amma lagi amma durani leejena. Barsinda bilbile. Jaarsa kana tabiya wallaaltu jaarsa kana aada kaysa. Sinna bilbile mi. Jolle ati riba dabdee fi gaggabdee maaree raayatu bilbila sangartee miti. Ilmoon san ani sitti lafee waani irratti na beeka ilmoodhaa miti. Ilmooti hoggaan fi abdii as beela abdii kana hoggaan itti harkaa qabadde hoggaasa ilmaan kee akkasii ijaan gartee harkaan qabattee ilmaan kee fudhattee deemtaa. Salaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdulillah hordoftoota keenya isintillee deedadde yoo dogongora qabaaddes yoo gartee hanqina qabaaddes hanqina xiyya naaf himaa naaf gorsaa. Kanaafuu agartee alaa kulli haal jawaade baga didde ijoollee ilmoo itti kennu baga didde didi baga didde gaafa inni dhufee harkaan isa qabatte gaafa inni dhufee harkaan akkana gootee isa qabatte gaafa harkaan isa qabatte kenni diddus kennitus filannoon keeti gaafsan inshaallah walumaanuu jirra filannoon keeti ammoo ijoollee isaa kanatti ergitee fi gaaf kaanii ijoolleeti akkana godhee agartee dubbisitti maruu isaati kiinnooti miti kinooti ifaa bilisa jechuudha baga didde didi ofirra isaanis adabatanii haa ta'anii gartee yookaan filma biraatiif deeman taate adabatanii taa'uu qabanii asumas dhaamsa kana biraan nagaa adabadhaa taa'a maammee fi obboleettiin maammee haadha manaa gurbaa adabadhaa taa'a jechuun ni barbaada atis furmaatee fi jawaadeen baan isinis sirriidha jirtan diduu qabdan ilmoon ilmoma kakanaatis ijoolleen ijoollema likki isiin nama marartu abbaatu beeka haadhatu beeka likki isiin nama marartu abbaatu beeka haadhatu beeka kanaafuu ilmoon garaagarummaan qabdu abbaa fi haadhaaf tokkuma jechuudha kanaafuu namni mi'aa ijoollee beeku namni mi'aa ilmoo beeku ni beeka namni hin beekne garuu tapha se'uu danda'a kanaafuu safaataan bakka tana hin jirtu sirriidha jirtu obboleessa kiyya jajjabaadhu irras jajjabeessina waan jiru hundas walumaan jirra qaama illee xiqqoo adda fagaannu maa rakkoo ta'u hin qabu waan jiru walumaan jirra jajjabaadhu habiibi jawaadeen baana jawaadee furmaate jajjabaadha maasha Allah itti cabsaa isinin jedha sirriidha jirtanii itti cabsaa kanaafuu isinitti illee dheeressuu hordoftootaa fi daawwattoota kiyya jawaadee jajjabeessuudhaan dhufe jawaadee furmaate jajjabeessuudhaan dhufe salaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh nagaan turtii gaarii isinin jenna